kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba har'a seenaa Laggasaa Wagii wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Laggasaan Wagii gabrummaa mannaa du'a wayya kanaafan fincilee daggalagale nama jedhee ture. Laggasaa Wagii Mittaa urjii lola keessaa jedhamuun hawaasa bal'aa biratti beekama. Maqaan kun dhaamnaan Oromoota hidda dhaloota koosh ta'an miiliyoonatu garaan isaanii bada. Onneen isaanii yaadannoon hollatee dhikkisa. Gooticha Oromoo wayyaanee Oromoota irratti duultee iccitii isaanii jalaa buqqise. Wabii bilisummaa fi ifa galaana fuuldura Oromoo ture. Sanyii Dajjaazmaach Kabbadaa Buzunesh, sanyii Takluu Tasammaa Laggasaa Wagii gootatu sanyii isaa bakka bu'e. Ilmi gootaa yoo dhalate maqaan gosaa dhaloota isaa fi abbaa isaa eegee adaraa dhalootaa galmaan gaha. Laggasaanis seeruma ilmummaa duudhaa goota sanyii dhaalee dhalootaan gahe. Dajjaazmaach Kabbadaa Buzunesh, Takluu Tasammaa fi Laggasaa Wagii gosa tokkodha. Gosa walqootti waamamu 8 meettooti. Gosti kun baay'ee bal'aa. Gootota hedduutu keessaa biqile. Gootummaan gosa walqoo beekamaadha. Ragaa qabatamaa dirree mittaa roobii irraa argachuu hin dandeenya. Akkasumas Baatuu Mittaa, Abeebee Mittaa fi Jamaan Mittaa eessumoonni Laggasaa Hayilee Sillaasee irratti fincilanii iddoo garagaraatti socho'uun tooftaan loltoota hedduu jalaa fixaa turan. Horaa bulaa.